Ani maqaan koo kuma ishii gaaddisaan jedhamaa kan hin jiru biyya Joordaan ammaan keessadha. Hawaasa waan natti kennan hin beeku. Dhiigni afaanii funyaaniin namaa jira. Qaama koo fuula koo akkuma argitan kana kunoo nan hidhee jira. Maaloo na qaqqabaa lubbuu koo na baasa sagalee naa ta'a uummanni Oromoo. Dhiigni afaanii funyaaniin namaa jira waan na godhaaru iyyuu hin beeku. Maaloo na qaqqabaa suuraa koo kana kan laaltan adaraa keessatti na qaqqabaa adaraa. Adaraa uummata Oromoo adaraa uummata qaalii na qaqqabaa. Maal wani kun waan kennan hin beeku jira waan lolaa jirra nan deebi'as jennaan na deebisuus didanii warri biiroo boobana naa jijjiiran nannaas jijjiiruu didanii warri biiroo biyya Joordaan kana gaafa naan hin jiru dhani. Adaraa uummata qaalii adaraa uummata Oromoo na qaqqabaa na qaqqabaa. Yaa carraa ijoollee keenya bullee makaanee waan haaraa dhageenya nagaan isin habaayee hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii an nagaa kooti obboleettii kan nagaa miidiyaa hedduu irratti jechuudha sheerii ta'amaa jira isinillee karaa beektanii sheerii godhaadha yeroo ammaa kana keessatti dhugaa dubbachuu fi miidiyaan hojii gurguddaa baay'ee furmaata laachaa jira jechuudha kanaaf obboleettiin kuni maqaan ishee Kumashii Gaaddisaati kan isheen jedhamtu Shawwaalixaati viidiyoo ishee kanarraan ala kan guyyaa kaleessa viidiyoo dheeraa kan isheen maxxansite baay'ee garaa nama nyaata jechuudha. Waaqayyo gooftaan isheetti araaramu malee dhugaa dubbachuu fi na'een arabaa tokko budaa dhugaa dubbachuuf garaa jabummaa akkasii qabaachuun ishee baay'ee tokko nama ajaa'iba akkuma nuti nama taane dagatu jedhee yaadanii namoota tokko waan nuti lafa argamne wayii itti fakkaata malee waan uumaan keenya waaqayyo nu uume ittiin fakkaatu jechuudha. Waaqayyo garuu dhala namaa hunda bifti isaa amalli isaa biyyi isaa qoonqaan isaa garaagara yoo ta'eyyuu uumaa waaqaati hundi jechuudha. Yeroo kana immoo akkuma nuti ala namaa taaneyyuu hin dagatu sareen iyyuu kibirii qabdi jechuudha iddoo tokkotti. Obboleettiin kun egaa akka seenaa ishee dubbatteetti biyya Joordaan keessadha. Obboleettii dhalattuu Shawwaalixaati. Maqaan ishee Kumashii Gaaddisaa jedhamti. Guyyaa kaleessaa viidiyoo irratti dubbataa turte mana ani keessa jirutti madaamiin baay'ee na dararti. Yeroo baay'ee damooza konaa kenni gaafan jedhu hojiin jirre na of hojjechiisti. Zuuliyaa yookaan minxaafii kan saaloonii keessa gurguddaa sana yoon ani damooza koo gaafadhu isa gadi baasii miicinaan jetti. Isa yeroo miicu namni 3-4 oliin kaasu baay'een ulfaata. Yeroo kana qaama koo dura nagaa biyya ormaa dhufee hojjetaa dhadhee jijjiirama jedhee dhufee baay'ee dararamaan jira. Qaamni koo karaa afaanis ta'uu karaa qaama saalaa koollee dhiigatu ba'aa jette jechuudha viidiyoo ishee kaleessaa keessatti miidhamarraa kan kaate jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi shamarran eeganuma beektu nuti qaama lallaafummaa garaagaraa qabna jechuudha kan yeroo salphaa keessatti miidhamuu dandeenyu. Obboleettiin kun haala kanaatiin jirti. Akkasuma immoo warra biiroollee dawwalee gaafadhe jennaan 200 kaffaltu malee biyyatti deebi'uu hin dandeessu naan jedhanii. Akkasuma immoo jijjiirraaf immoo biiroo gaafannaanis immoo jijjiirraa na didanii. Kanaaf sagalee naa ta'a naa birmadhaa lubbuu konaaf oolchaa. Lookeeshinillee akkuma akka ergatanillee hin beeku jechaa jirti. Miidiyaan egaa yoo dabarsee walitti kennee namoota qaama olaanaa bira ga'amuu hin danda'ama jechuudha. Kallattii isin danda'ameen obboleettii kana bira haa dhaabannu yaa Oromoo. Har'a jechuudha. Baay'een isaanillee amma kana miidiyaa qabaniitiyyuu ba'anii dubbatu. Baay'een isaanii kan miidiyaan isaan hin beekne ijoollee hedduun biyya Joordaanoo fi biyya Suudii keessatti akka baay'inaan yeroo baay'ee dararaman baay'een keenya hin beekne ani maal akka ta'e hin beeku malee hamma tokko oduun karaa madaamotaa shamarran keenya miidhamu biyya Beerot wayyaa kan hin jedhu yaada. Akka Suudii akka Joordaan kanatti kan ijoollee keenya miidhaa jiru hin jiru. Yeroo baay'ees immoo inuma argitu garuu bullee makaanee fooyyee yoo jenne fooyyeen hin jiru. Waaqayyo inni mana nama baase nama qaanissuga biyyi lafaa qorumsa qabdi ijoollee baay'een egaa carraadha. Dhugaa biyyi ormaa kun carraadha obboloota ko. Nama ta'ee fi akkuma mana haadha isaa abbaa isaatti kan jiraatu baay'ee isaatu jira jechuudha.
Kun egaa carraadha. Qorumsi immoo inuma jira. Biyyi lafaa isa tokkoof gaariidha, isa tokkoof hamaadha. Egaa waan goonuu hin qabnu isa biyya keessa jiruufis isa biyya alaa jiruufis jireenyi wal qixa miti jechuudha. Garuu immoo nama tokko gaafa jireenya humnaa ol ta'u namni qaamni olaanaan furmaata akka itti laatu abdii qabnannee kunoo miidiyaa kanarrallee dubbataa jirra. Obboleettiin kun kana bichaallee miti ilkaan isheellee jechuudha guyyaa kaleessaa kan isheen mul'isse tokko mangaagaan na cabeettee tokko ilkaan ishee yeroo dubbattu fuunduraan hin beekama achina jallateera jettee fooqirraa kufteellee waan sin ajaa'ibu jechuudha. Isa fooqirraa kufe kanallee jettee dhaabachuu dadhabee itti hojjechuu dadhabeetti akkasitti madaamiin gadi na qabdeeti akkan ani hojjedhutti gadi qabdeeti akkasitti sirreessi akkasitti godhetteeti gadi na dhukkaamsiti jette baay'ee tokko nama ajaa'iba nama dhukkubsataa jiru nama qaamni isaa akkasitti bobbokokee jiru nama akkasitti afaanii funyaanii dhiiga baasu akkamitti hojjedhu jetti dhugaa maali altee mana keessaa qabdi uumama isheellee sodaattu dhugaa garaa jabummaan nama tokko baay'ee nama ajaa'iba obboloota bara kana keessa ala nama isa akkasitti mana nama ufuyyuu miti aluma dahaniyyuu jechuudha aluma dahaniyyuu reebuun bara kana baay'ee ulfaataadha jechuudha maaliif jennaan barri bara firii deemite garuu namoonni tokko uumama isaayyuu hin dagata jechuudha yeroo ammaa kana keessatti araboonni baay'ee garaa jabaachaa jiru unumti warri hedduun bira turreyyuu jechuudha otoo waa balleessine gaarummaa nuti waggaa hedduu bira hojjenne jechuudha daqiiqaa tokko keessatti isaan biraa hin dhokata jechuudha sinii galee miti kanaaf irratti of hin gatina ankootettanii sicciitii keessan ittiin himatina of eeggannoo godhadha akkasuma immoo jechuudha warri nagaatti yeroo kana geessanii waggoota hedduu jechuudha bira turtani uumaa keessan galateeffadha dhugaa kunoo haala kanaatiin aloonni baay'een dararamaa jiru aloonni baay'een immoo lubbuun darbaa jiru aloonni baay'een immoo osoo miidiyaan isaan hin beekin ukkaamsamanii achi nafaa jiru kanaaf yeroo baatan yeroo galtan yeroo raftan yeroo kaatan uumaa keessan galateeffachuun dagatiina warra akkas haala rakkisaa keessa jiruuf immoo waaqa uumaa keessan kadhachuu hin dagatiina maaliif jennaan sababa nama tokkotti waaqayyo nama tokko oolchuu danda'a. Kanaafi haalli nuti tolettanii namoonni tokko safuu cabsaa miidiyaa kanarratti waan hin taane hojjechaa akka madaamonni warra akkasitti garaa jabaattu warri gootanis of eeggannoo godhadha. Kunoo akkas garaa jabaatti jechuudha gaafa sarraatenyaa kabiraa argitu miidiyaa kanarraa madaamonni warra miskiina warra homaa hin beeknetti akkasitti garaa jabaatti jechuudha. Namni tokko yoo hojiif hin taane ta'e ofirraa galcha ofirraa biirootti deebisa tokko garuu damooza laattu nyaata dhugaatiin dhowwatti gadi qabdee reebdi osoo kun amma iddoo tokko ija keessa yookaan mataa keessa dhootame dhugaa dubbachuuf takka battalatti lubbuun ishee akka darbu shakkiin qabamu garuu waaqayyo uumaa isheen manaa ishee baase guyyaa tokko miidiyaan kuni akkuma iyyuu kanatti nafu obboleettiin kunis akka miidiyaatti ani ba'ee jira lubbuun ko ooleera waaqa naa galateeffadhaa yaa uummata oromoo galatooma akka isheen jettu abdiidhaan eeggachaa jirra jechuudha maaliif jennaan yeroo ammaa kana keessatti miidiyaan furmaata gurguddaa laachaa jira waan ta'eef isa kanatti abdiidhaan obboleettiin kuni akka harka nama kanaati baatu abdii qabna jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi isin obboloonni haala mijataa keessa jirtanii uumaa keessan galateeffadhaa har'a jiraanna malee boru waan taanu hin beeknu obboloo tokko dhugaa dubbachuuf eengaddachaadha madaamin kiyya maannaan jette isinitti fakkaata isin Itoophiyaawonni jette hojiitti tokkoffaadha garuu ajaja madaamii yookaan immoo hoggana madaamiitiin buluu hin barbaaddan jette yoo ofuma keessan garaa laaftanii hojjettan malee seetuu nama qabannaan gadi hin jettanii jette sinii galee miti waggaa hedduu ani bira taa'e guyyaa tokko waa'ee dubartoota keenyarraa yookaan waa'ee lammii keenyarraa hammeenya isaanii dubbattee hin beektu jechuudha maaliif kana jechuu dandeesseen jedheen obboleettiin namichaa saraatenyaa Itoophiyaa qabdi jechuudha.
waggaa lama teessee afaan arabiffaa hin beektu garuu hin dhageessi dubbachuu hin feetu jette. Maaliif jennaan akka nama hin dhageenye yookaan akka nama hin beekneetti zim jetti. Garuu yoo madaamin ishee ajajje yoo kana godhi sana godhetti hinuma hojjetti garuu afaan arabiffaa itti dubbachuu hin feetu. Kun immoo sammuutu rakkoo qabamoo maalidha immoo akkamidha immoo siisteemuma keessaniitu akkasidha jettennaan lakkeen namni tokko osoo beeku dubbachuu hin dhiisu. Garuu yoo amala nama tokkoo fi haala nama tokkoon biyya hundaa hin tilmaamini. Namni hundi tokko miti. Ani osoo hin beeku osoo natti odeessitus yala callisee argitee taa'ee hin jedheen. Isoo dhugumadha namni hundi tokko miti. Garuu isin haayileenyootadha jette. Nyaatas hojjechuuf daftanii waa qabattutte. Afaan arabiffaas immoo yeroo salphaatti bartuu jette. Garuu madaamiin yoo eekamsa sanitti laatte gadiin jettanii jette. Akkasuma immoo yooma sammuumti keessan isin ajajjeetuma waan isinitti tole hojjettan malee kana godhedhanii yoo ajaja sanitti baay'isanii isa hojjettaniyyuu hin dhaabdu jette. Oguma immoo amalli biyya namaa hundaa garaagara jechuudha. Sinii galee mitiire amma ani mataan koo jechuudha. Waa tokko hojjechuuf karoorfadheera taanaan narra deddeebitee kanas hojjedhu isumaan ani hojjedhe kana ani amma ganaa waa tokko hojjetuuf jedha. Sinii galee mitiire kana xumureen kan hojjedhadhee sammuu kootti yaadeera. Isa kana immoo isheen uftee amma kan ajajju yoo ta'e dhuguma annan aarayyuu amala keenyadha kuni. Kanammoo ta'uun qabu nama amalaan bakka unis amalaan isaan waliin jiraachuu barbaanne isaanis immoo bakka amala isaaniitiin nu wajjin otoo jiraatan gaariidha malee akkas nama rukkutaa akkas nama qaama namaa caccabsaa akkas nama dararaa namni nama ergataa uguma akkasitti jireenya ta'a. Obboleettii kana waaqayyo akka nagaan mana sanaa baasullee kadhadhaa fi miidiyaa keessaniitti illee sheerii godhaa ajandaa godhaa hojjedhaa dhugaa intalli kun akka nagaan baatu immoo abdiin qaba.